Efesooniin ergaa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 Waaqayyo galgala kana maaliin sinii jalqaba laata? Egaa dhangaa guddaa waldaan kun qopheessite tokko itti jalqabdeetti sinaa eebbisu barana konfiraansiin goone itti fakkaata reefu gootan miti. Na Efesooniin boqonnaan tokko lakkoofsa 3 akkas jedha nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan Waaqa irraatiin nu eebbiseef galanna ta'u. Inni uumamu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaan warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadannuuf qabeera. Dhaga'amaa wanti dubbadhu kun dhaga'amaa miti? Bara si'anaa kana baay'ee yiina baay'ee lallabna malee saba nu dhaga'utti hin lallabna. Saba nu dhaga'u duwwaa miti innumti lallabnu iyyuu hin dhageenyu nuyyuu of hin dhageenyu hin jedhee. Innumti dubbatu iyyuu of hin dhaga'u. Sin garuu akkas hin ta'inaa. Lakkoofsa 6 kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kennee hin galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabna. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaa nurratti dhangalaase baay'eedha. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaatee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri murame yeroo guututti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru, wanta lafa irra jiru, wanta hundumaanis harka Kiristoos jalaa walitti hin qabaayidha. Ameen jennu gaarii gootanii waan dubbadhu waraabbattanii dhumarratti ameen jettu ishee baay'ee isin hin cinaannaqu. Yeroo barsiisan dubbadhu waan ta'eef ishee. Gin waraabbadha sammuu keessanittis qalbii keessanittis gurra dhagaa miti qalbii dhagaa malee. Namni baay'een gurra qaba malee qalbii hin qabu. Kanaaf wajjin haasaa ooltetti maal jetteedha? Qalbiitu hin dhageenye gurri garuu dhagayeera. Gurri dhaga'uuf qalbii dhaga'uun addaan. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedha? Gurra qabu garuu maal hin taanedha? Maaliif hin dhageenye qalbii hin qabanii jechuudha. Waaqayyo warra qalbii qabu sinaa godhu. Eebba waaqarraa hidheen dubbadha. Samaawwii barakat kanarratti hin dubbadha galgala kana. Mee eebba waaqarraa hidhaa? Jedha dabalaati. Jedha irra deebi'aati. Maalan jedhi? Lallabee gidduutti nam tokko gaafachuun kun hafu. Mata duree fi waan dubbadhe. Isanii mutaanan nagumaan qorra dhuguun kee xuruu miti daftee yoo galte xuruudha. Ani booddee yaadadhu ta'e namni yaaddu ammumaa kaatee yoo galte gaariidha jechuu barbaadeen. Kanaaf ani gidduutti sin gaafachuu hin danda'a. Kisaaraa akka hin naganne jechuu barbaadeen. Kutaa nama dubbise ergaa Efesoonii boqonnaa tokko lakkoofsa 3dha. Efesoon kana kan barreesse ergaa Efesoon kana kan barreesse Phaawulosi. Phaawulosi ergamaa Waaqayyooti. Lakkoofsa tokko irratti maal jedhaa? Ani Phaawulos fedha Waaqayyooti nan ergamaa ta'ee jedha. Eeraasu ergaa mataa isa danda'e qaba. Fedha eenyutiin jedha? Fedha Waaqayyooti nan maal ta'eedha? Ergamaan ta'ee jedha. Maaliif ani fedha Waaqayyooti nan ergamaa ta'ee jedha Phaawulos kun? Min chiggiraallee akkanumatti lallabe yookiin yoo dubbate maal rakkoo qaba? Onaan jettani rakkoo qaba waan dubbachuu barbaadee jira. Maaliif namoonni baay'een Phaawulosin ati ergamaa miti jedhuuni. Maaliif namni muudee hin jiru. Bara kana otuma raajiin ta'in raajira kan ofiin jedhu jira. Otoo ergamaan ta'in ergamaadha kan ofiin jedhu jira. Bara sanas tureera jechuudha. Otoo wangeelaa hin ta'in, otoo maaliin ta'in, otoo maaloon ta'in maqaa ofii fudhatee kan haasa'u waan jiruufi Phaawulos ani nama isa ofiin jedhu otoo hin taane isa ofii kiyyaa maqaa ofii kennee otoo hin taane fedha Waaqayyoo nan ergamaa ta'eedha. Seera kakuu haaraa keessatti ergamaa kan jedhu yookiin namni ergamaa ta'uu kan danda'u gara ergamootatti dabalamuu kan danda'u waa lama yoo godhe tokkoffaan du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos yoo arge bira jiraachuutu irra jira. Lammaffaa yeroo Yesuus Kiristoos lafarra ture yoo wajjiniin ture warra 12 jechuudha. Warra 12 keessa hin jiru Phaawulos. Jiraare? Jira 12 keessa hin jiru Phaawulos. Yeroo sana keessa hin jiru. Yeroo inni Yesuus du'aa ka'uu keessa hin jiru. Kanaaf ati ijaan hin argine jedhuuni falmii adda addaatu irratti ka'a. Lakki ani immoo warra ijaan argan caalayyuu ijaan argeeraayidha. Akkamitti jennaan ormi fooniin otoo keessa deemanuu waggaa 3 ji'a dippiloomaa baratanii Yesuus irraa dippiloomaa barataniitu leenjii kenneefi amma waldaan keenya leenjii ammamii isin ilaannaa ammanuun ji'a 3 takatataa isin ilaannaa otoo addaan hin kutin ji'a 3 takatataa hin laannu mitiire gidduutti barumsa wayii ilaannaa ji'a 4-5 yoo duuka buutuu taate duwwaadha jechuudha. Garuu waggaa 3 ji'a bartoonni Yesuus irraa barataniitu waggaa 3 ji'a namni baratee baay'ee dubbiin galuufit irra jira. Isa nuyi daqiiqaa 40 isinitti lallabnee isinii galee moo hin galle jennu miti jechuudha. Waggaa 3 ji'a isa iyyuu Yesuus irraa baratan. Zimbiloota haraa nama mana bunaa oolee dhufe irraa miti kan isaan baratan. Nama akka keenyaa kana karaa deemaa oolee irraa miti kan isaan baratan. Abbaa qe'ee guddaa isa beekaa Yesuus irraa baratan. Yesuus irraa baratanii waggaa 3 ji'a erga xumuranii booddee gaaffii qabnaa jedhanii yennaan abbaan nu argisiisee jedhan. Ammayyuu isin hin gallee.
Argite hin baratan malee hin galleef jechuudha. Otoo galee fira ta'e Yesuus dhumarra maal jedhe beektaa? Dhoksaa mootummaa Waaqayyoo beekuun isiniif kennameera jedhe tokko. Lammaffaa immoo inni ammayyuu isin hin gallee isin abbaan argina isin ammayyuu jedhe. Inni isin wajjin hin jiru kuniyyuu isuma jedhe. Wajjin haasa'u garuu hin beekan. Hirraa baratan garuu hin beekan. Kanaaf Phaawulos immoo otoo gaaf tokko deemuu seenaa isaa keessan seenu egaa otoo gaaf tokko deemuu balaqqeessi waaqarraatti dhufeetu muudama jaarsa waldaa miti muudama Yesuus qaba Phaawulos. Ameen jennula. Isa namni 5 namni 6 7 8 10 wayii muude otoo hin taane Phaawulosiif maqaa kana kan laate Yesuus qofa. Hitti mul'atee lafaan dha'e dhiira eenyu lafaan hin dhoofne lafaan dha'eetu hojii koo hojjedhu jedhe kaleessa nama ajjeefta har'a immoo tajaajili jedhe hin jijjiire Yesuus. Ameen ameen. Jijjiiramuun Phaawulos maqaa duwwaa miti gochaan. Namni baay'een ortodoksii irraa peenteetti dhufe malee ammayyuu sanuma. Jijjiiramni dhugaan garuu maqaa jijjiiruu miti jireenya jijjiiruudha. Iyyaati ameen jedhame. Amma biyya Itoophiyaa kana keessatti al takka doktora maqaa kabajaa doktora laanna. Namichi hin baranneem. Waa'ee doktorummaan beeku maqaa kabajaati orjinaalii miti nama kenneef walii galaniituma namni kun biyyaaf dhimeera jedhaniitu maqaa kana badhaasna jedhanii laatan. Doktoriin sirriin isa waggaa 16 waggaa 20 baratee ba'eedha. Yoo doktorii fayyaa ta'e dhimma fayyaa irratti, dhimma adda addaa dhimma nigdii yoo ta'e dhimma nigdii irratti, dhimma siyaasaa yoo ta'e dhimma siyaasa irratti nama baratee ba'eedha malee isa namni ittiin moggaasu. Kanaaf Phaawulosiif namni laanne jechuu barbaadesan tokko. Lammaffaa Phaawulos ergaa Efesooniin kana gaafa barreessu akka isinii galuuf hin haasa'a. Mana hidhaa keessa ture barreessa ergaa kana. Hadda kan isa godhu ergaa Efesoon ዛሬም ነገም የእውነት ቃል ነው። አሜን አሜን። አረስ ቦሩስ እርጋ ዱጋዳ ለመፋ እርጋውን ጳውሎስ ጻፈመን ባየንሳኒ መስታገሻ ላታ መስታገሻ የቹን ነምኒ ቆሪቻ የረው እንደፍደቱ ጋፈ መታ በኦን ነመትከው ማልደሜ ቢታታ ምንድነው መገዛባ ፕርስታሞል ዮከንሞ መነ ያላ ደቀቱ የቆረቱ ጉፈቴ ግዛዊ ማልፍደታ መስታገሻ አይዳ መስታገሻኒ ኡኩባፍ ቆሪቻ ኦሪጂናሊ ሚቲ ኡኩባፍ ቆሪቻ ኦሪጂናሊ yoton taane seeli rukuta dhaqe amma bar namni pristamoli gaafa fudhatu ko qoricha bazwee mataan hin dhukkubsatu beektu miti dhukkubbiin mataa milikkita dhukkubaati bo'oon namatti dhagaam miira namaatu gara biraati dhukkuba wayii qaba kun jeeqamaa jira malee kun waan ta'u takkaa waan ta'u kun maraatiin alatti qalbii yoo saatiin alatti jechuudha. Namni garuu mataan dhukkuba hidhee gaafa fudhatu maal godha lafa dhukkubaa peenii sana dhaqee seelii rukuta. Seelii gaafa rukutuuf hin beeku. Amma hal takka takkaa yoo miilli keessan dafee dhagaatti sin bu'e dafee sin dhukkubaa hin dhukkubu. Tureeti isinitti dhagaama miti. So ergaan Phaawulos caafe baay'een isaanii rakkina furuudhaaf fakkeenyaaf Qorontos keessatti qulqullummaan bannaan qulqullummaan sin gidduudha badee jedhee caafe. Ergaa sadii caafe ergaa macaafarra kan jiru lama achi keessan seenoo san deebi'a. Wantoonni adda addaa gaafa afaan haaraa kana dubbachuun hin tabalaashee nu hundumtuu achi afaan haaraa haasaa lakkii naamusa godhadhaadha lubbuu haaraan ol galee sin gidduutti jeeqamaa ergaa kaa'eef. Kanaaf namni afaan haaraa hiikuu hin jiru taanaan iyyuu maal hin ta'in jedhe ootu dubbachuu baattan gaariidha jedhe. Innaa dubartoonni immoo olaantummaa dhiirarraa fudhachuu barbaadanii. Innaa achumaan seera baasee maal jedhaanii lakkii taragaaggaa jedhe inda'uum jedhee seera baaseef seera baasee gaafii yoo qabaattee manatti galtee gaafattu malee afurri ishee kan baadheedha iggaawidha. Waldaan bade waldaa baduuf jecha waldaan baduurra dhee seera kaa'e. Soo maal siniin jechuu barbaadanii ergaawwan yeroo sana caafama rakkina sanaaf qoricha laatee darbe. Ergaan Efesoon garuu har'aafis boruufis isa sirriidha. Ameen jedhamee dabaati. Soo ergaan Efesoon waldaa tokkoof kan caafame miti. Irra naannee dubbifama jechuudha. Mulu wangeelii fisintaa makan Yesuus fisintaa inni durii maqaan qabu ana taasaa jira malee hundumaaf ta'a. Akkuma wangeelii hundumaaf ta'u kana ergaan Efesoon naannoo Turkii kana kee kan jiran nama hundumaaf ta'a. Kan biraa magaalaa sana keessa waaqa tolfamaa waaqessuudhaan kan beekamantu jira. Waaqa tolfamaa kan waaqeffamantu jira. Biyya Efesoon kana keessa saba lama jira akkasinii galuufan saba lama jira. Sabni kun wal makaadha. Giriikidha, Yihuudidha, wal makee jira. Keessumaa azaabotatu immoo jira. Azaabota gara gooftaa dhufantu jira. Naggaadoo ciccimaadha. Daldalaan beekamaadha waan ta'eef namoonni kuni qorichaan sooromu turan. Qorichaan sooroman. Mata duree keessatti dhufaan jira. Qorichaan sooroman. Naggaadeen qorichaan sooromaa, barataan qorichaanii hundumtuu bamadaanitu no. Qoricha xonqolaa malee uumaan beekan. Gara gooftaa gaafa dhufan qabeenyi xonqolaadhaan dhufe harkaasaa hammame. Maal ta'in jedhi? Harkaasaa hammame hin dhume. Akka kaleessaa ta'uu fidini. Maaliif ennaan namni kaleessaatu waldaa gaafa dhufe atee itti fufuu hin danda'u. Dandaare?
namni kaleessa waliin sooromee waldaa gaafa dhufe immoo kun waan ta'eef rakkinni kun gaafa muudatee jiru waan godhan gaafa dhabanii jarreen kun akkas jedhan indee Kiristoosin amanuuni qabeenya fidaa inni qabnu nurkaa badeera yeetaalle taada barakateedhan gaafii of gaafachuutti kaan kanaafuu Yesuusin amanuun keenya kun sirrii miti jedhan dubbii kee jechuudha Yesuusin amanuun keenya sirrii miti maalinnaan qabeenyi kaleessaa hin jiru kaleessa waaqa tolfamaa faarsaa dhiyeessina waaqa ijjaatiif faarsaa dhiyeessine qabeenya keenya fudhanna turre amma garuu hin jiru qabeenyi kaleessaa kanaaf eebbi nurkaa badeera innaan Phaawulos ergaa fudhatee ka'e innaan tekkoo warra Kiristoositti amantanii kolkollee lafarraa miti eebba waaqarraatu sin eegaa jedhe eebba waaqarraatu na eegaa jedhame dafaati mata duree keetti dhufeera maaltu na eegaa eebba waaqa isaan maal iji isaanii maalirra jira waan lafaarra jira naggaadota abbootii qabeenyaati waan ta'eef kaleessa waaqa tolfamaadhaan durooma waan ta'eef sammuu isaanii bitee kan jiru waa'ee qabeenya lafaati akkaawuntii irra birriin dhumee wanta adda addaa itti irrateera arrayyuu al takka namoonni akkas jedhu ergiin gara gooftaa kana dhufe rakkina natti hammaateedhu horii nan dhabe jedhu qabeenya nan qaban ture nan dhabeedhu maaliif jennaan gaafa gara waldaa dhufanii qabeenya waan argatan se'u gara waldaa gaafa dhufan qabeenya argatu miti jireenya argatu siin ta'u kaa kun hin liqimsitu gal liqimsi bishaan ilaandii tokkoon erga akkan jedhe gara waldaa gaafa dhufanii qabeenya miti kaayyoo waaqayyoo uffatas miti kaayyoo waaqayyoo gara waldaa gaafa dhufan wanti karrarratti namatti kennamu wanti harka waaqarraa namatti kennamu jalqabaafis xumuraafis ta'u jireenya me iyyaati jireenya jedhame dafaati kanaaf innaan ta'e innaan maal taatanii yaaddooftu isin ammayyuu sooressa jedhe akkaminnaan eebbatu nurkaa bade jettu jedhe eebban nurkaa dhume jettu jedhe guutuudhaan sin jedhe eebba waaqarraatu jira jedhe me ameen jedhame me ani isa waaqarraan eebbifameera jedha Phaawulos al takkaan samaayii fidee buraayyuu kaa'e al takkaan nama abdii kutatee waldaa keessa taa'ee abooni waldaa kanatti deemee ittiin fufu maalinnaan erga isa amannee eebboo nurkaa bade qabeenyi jedhanii warra yaaddaan dhaqeetuma ergaa kana caafetu samaayirraa fidee bira kaa'e gaduma buuse maal taatan sin jedhe ennaan eebba waaqarraa qabdu sin jedhe ameen ameen mee eebba waaqarraan qabeedhaa jedha dafaati maal taatan sin samaawii barakat eebba waaqarraa qabdu sin jennaan waa yee eebba waaqarraa arabaaki eebba waaqarraa dursee isa lafarraa barbaade maal jechuudha eebbi waaqarraa kun jennaan eebbi waaqarraa maayin mindinno samaawii barakat maayin ishee eebbi waaqarraa jennaani isinii jedhe asirraan sin dubbachaa deema waan ta'eef inda'u min galateeffate namichi kun Phaawulos maal jedha beektaa lakkoofsa 3 irraa waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa Kiristoos eebba afuuraa hundumaan waan waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanna ta'u jedha ameen ameen jedhatu lakkoofsa 4 irratti maal inni ree barkanni kun inni waaqarraa jennaani lakkoofsa 4 irra koottaa inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaan ilaa kutaa kana boqonnaa jaansaa boqonnaa 1 2 3 4 5 jedheen sirriitti sabarratti barsiisaa ture ji'a lama takaataa taa'e boqonnaan ja'a ammoo hidhachuudha amantoota hidhatee diina mo'atu mata duree jedhu konfiraansii amma torbee dhufu jalqabeen itti fufa amusii jimaata qidaamee sanbata namni hundi wada zayitii itti dibee kadhadha maalinnaan boqonnaan ja'a lakkoofsa 10 irra inni jiru isaanii ta'uu qaba maalinnaan hidhatanii ba'u dhaloonni hidhatee ba'u seexana keessa ayyamite seexana iyyisiisa malee sirratti ta'u maqaa Yesuusin dhaloota hidhatee ba'e xonqolaatu irratti humna godhata miti xonqolaa irratti humna godhatta malee torban qabaarra yoo hojjettan sin nyaatu inni jedhu suni baras duraa miti baras duwwaa miti baranayyuun hojjeta sin danda'in maqaa Yesuusin kanaaf al takka barnama waggaa ja'a waldaa keessa jiraatirraa seexanni iyyaa sila ta'uun irra hin turre gaafuma amantuu kaatee seexana iyyisiisuus irra jira malee Yesuus yaadinaan so amantoonni hidhachuutu irra jira kanaaf boqonnaa 5 ja'a kana takatataa isaa barsiisaan ture boqonnaa 6 isaa yeroo dhufuun xumura amma garuu ani boqonnaa 1 irraan siniiraa jira yuutuubii abdii dhalootaa TV irraa immoo lakkoo tokkoffaasaa lammaffaasaa sadaffaasaa jettee yoo xannaatte bu'aa guddaa argatta si fayyada jechuu barbaadetan warri silkii isaa akka fuula nama bal'atu kana qabdan akka fuula hiyyeessaa bal'ata sooressaa isaa bal'ata abbe nyaateetti guuta'u Yesuus yaadinaan inna eebbi waaqarraa kun maa'inni naanii warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalala Kiristoosiin fo'amne irraidha hin filamne nuyi mee ani fo'ameera jedhaamika samaawii barakat inni jedhu tokkoffaan kan inni itti mee kan isin ittiin eebbifamtan tokko innaan filatamuudha mee fo'amuudha jedhaame isin wanti isaan hin boqochiisu wanti isaan hin gammachiisu Yesuus
hattuu fuudhee qulqulluudha. Nama du'i itti laxxafamee jiru pilaasterii ta'ee du'i itti laxxafamee beenyaan kee du'a akkoo boru kan seexanni fuuldura dhaabbatee jedhu Yesuus irra damazzazeetu ati akkoo kana booddee mucaa koodhaa jedhe. Wayyoo tosi ta'e iyyee maraa dhaabbish hakkeedhe Waaqayyo ati filatamteetta jedhe. Mee iyyaati ani filatameera jedha dabaati. Dubbadhu dhafe ani filatameera jedha. Eenyuun? Dubbadhu eenyuun? Yesuusin. Suma nama waliin dhooftuu kana Waaqni waaqarra taa'ee si jaallate. Ollaanuu si jaallatu si buna si wajjin dhuguun barbaadu. Namni koo taaksii keessa si wajjin taa'uun barbaadu si biraa bu'an atta jooftee. Yesuus garuu fidee አንደኛarra si kaa'e. Wayyo harka kee lamaan ol fuudhi. Siin filatamuun koo nagaa jedha dabaati. Anumati iyya malee isaanuu qabata dhiisanidha. Maaf ammaraadhaanu. Tindu. Kanaaf maal jedhe beektaa Yesuus? Isin warri fo'amtan, warri isin fo'adhe, warri akeeka koo keessa isin galfadhe, hafuura qulqulluudhaan maal taataniittu? Mallatteeffamtaniittu. Iyyaati ameen jedhame? Wanti mallatteeffame. Ila ammallee mangistiin ashaaraa iyyuu fideera. Ashaaraa harkaa kan ijaa. Maal siin jechuuf nama kana naannaa beektaa? Ati kan mucaa Yesuus ta'uun kee mallattoo keessaa iyyuu dhiigan xumurameera. Iyyaati ameen jedhame dabaati. Hamma barbaadde waan barbaadde yoo taate, hamma barbaadde waan barbaadde keessatti yoo kufte, hamma barbaadde waan barbaadde illee yoo dadhabde, kanaaf Waaqayyo waan nu mallatteessee maal jedha beektaa? Ammayyuu balballi araaraa maalidha jedha? Banaadha jedha. Waan murteessitu Waaqayyo namatti hin laanne beektaa? Of harkatti qabi. Kanaaf ati mallatteeffamteetta. Mi'ani mallatteeffameera jedha. Wanti mallatteeffame maalisaatu mirkanaa'e? Abbaa qabeenyummaa isa. Isin tokkoffaa maalan jedhe? Eebbi waaqarraa tokkoffaa fo'amuudhaan jedhe. Mitire? Wanti fo'ame kun immoo qaamni biraa akkatti hin buune, wanti biraa akkatti hin buune, kan kooti jedhee akkatti of hin jenne, innis kan biraati jedhee akkatti of hin waamne, isin maal taataniitu? Mallatteeffamte. Isayyuu maaliin? Dhiigan. Dhiigan. Isa namni qaboo yaa'ii taa'ee qabee namni lama sadii sii kenne miti ilmummaa Waaqa wajjin ati qabdu. Mucaa Yesuus ta'uun kee kan abbaan barbaade sii kenne miti. Ergamoota taa'ee sii kenne miti. Biraazir. Jaallattee ofii keeti mucaan sii taa'as jettees miti. Gaafa Yesuus nama nukkoo jaallannee wayyoo achi jiraan gooftaan tokko maaloo fiqiriit irraa na qabe jennee dhufnee warra pheenxee warra abaarramtoota jennu inni immoo inni na jaallatu dhufaa jedha. ምን አይነት ፍቅር ነው አንተ? ኡፌ ዋቀዮ ጋራ ክርስቶስ ቀቡ ሰነ ቀባዳ ጋፈ ዱ መጫምነ ቁልቁሉኒ አንዳንዴ ይገርመኛል እኮ ዱጉማ ጋራ ክርስቶስ ሰነ ነምነ ቀቡ ጅራ እንጅሩ በር ጅራ ጀልኒ ነማ በር ለፈረት ዱዋምቲ እንፈኖ ረቲ ምን አርግኔ ኢየሱስ ጋፈ ፈንፈሙ ጋር ተኮ አቶ ጅራ ሚሬ ቢታምር ጋር ማልትራ አቶታ ጅራ inni lafatta ta'e cabarbare isaan qatee jennaan fannoo irra taa'ee afaan dheerata. Gooftaa erga taate ofis olchitee nus hin olchitu ree. Fannoo irratti fayyinamma argite. Gooftaa erga taate of hin olchitu ree. Nus olchitee ofis hin olchitu ree. Hitti qoosaan fannoo irra taa'ee tonkolanyaa nama. Inni tokko immoo gar tokkuma taa'ee achuma. Nullee yakka keenyaa fi kunoo maal balleesse. Isa sana maal jedhe beekta Yesuus? Ati boo'e innaan arruma jedhe. Ikarmaa daqiiqaa keessatti galmee irratti caafame. Maqaa Yesuusin fayyinni kun sirraan fuudhamin. Abbummaan kun sirraan fuudhamin. Ati mallatteeffamteetta dafi. Ameen jedhime dafiiti. Daqiiqaa keessatti ati arrayyuu jedhe. Jannata keessatti wal argine. Tokko achi du'atti tokko asuma ammoo jireenya. Abbummaan Kiristoos si kenne kana ilaali. Jaalala Kiristoos si qabu kana ilaali. Maaliin si jaallate ree? Ulaagaadhaan si jaallate? No. Otoo ulaagaa tokkoffaa yoo tasfaayin kana ta'e nan jaalladha. Yoo ishiin kana taate immoo nan jibba jedha otoo ta'e
gaaf tokko wal jaallannaa gaafa lammaffaa wal jibbinaa walitti qorrofnaa intina haatiyyuu ilmoo ishii dagatti ani immoo isin hin dagadhu jaalala abbaa. Kanaaf gaafa nu fo'atu Waaqayyoo nuun gaafa nu filatu wabiin keenya eenyu? Yesuusi. Ameen ameen. Ergii kana jedhee booddee lakkoofsa 13 isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessanii isin warri dhageessanitti amantaa hafuura qulqulluu isaa abdachiifame mallatteeffamtanii jedhee booddee lakkoofsa 14 irratti hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nu argachuuf jirruuf immoo qabdii keenyadha. Mee ani qabdii fudhadheera jedhaa. Hafuura qulqulluu isa kanaan maal taate qabdii fudhattaniittidha. Ameen. Kana jechuun waa wal biraa qabdu jechuudha. Walii galteetu jira. Siif abbaa gidduu karaa eenyu? Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Iyyaati ameen jedhame. Qabdichi immoo hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun immoo arrayyuu nu keessa jira. Ergi hafuurri qulqulluun nu keessa jiraate mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf abdii qabna. Ati kan buraayyuu otoo hin taane, kan kaaree 140 otoo hin taane, kan kaaree 200 otoo hin taane, eebba Waaqarraatu si eegaa jira. Mee eebba Waaqarraatu na eegaa jira jedhame dhabaate. Eebba Waaqarraa. Kanaaf Phaawulos aboo waan lafarraatiin of hin jeeqin makiina jajjabu. Suuqii gurguddaan sunis soo cufame yaaddayin ati qoqqomoon kee kan biraati. Dur Waaqa tolfama waaqessaa turte, dur biyya lafaa keessa sirbaa turte yaabbee. Amma immoo Yesuusiif fo'amtee taati. Yesuustu si fo'ame. Utooti hattuu taatee jirtu si fo'ate Yesuus. Si fo'atee immoo sin dhiisne. Namni biraa akkasitti hin buune si mallatteesse. Si mallatteesse immoo hin dhiisne. Boru kan ittiin mootummaa Waaqayyoo galan VIP pepper. Ameen. Qabdii fudhattee taate. Waan sirka jiruuf Yesuus biraa qabdii fudhattee waan jirtuuf mootummaa Waaqayyoo si eegaa jira. Mee daballee ameen jennu. Kanaaf konfiraansiin keenya keessan tokkoffaan eebba Waaqarraan sinii jalqabeera. Kan lafarraa yoo irratti kan Waaqarraan irratti. Harka keessan lamaan ol fuudhaa sin eebbiseen fixaan. Harka keessan bal'ifadhaa. Ameen. Raadiyaal Araboo. Tokko immoo abbee gurra isaa kana qeenseetuma laphee isaa kana banatee dhaggeeffata. Kun hirgaadha jedha. Laphee isaa keessatti. Hirgaadha kun. Wuu! Dhukkuba kalee irraa fayyuu isa caalu. Ameen jettaa laata? Doolaara lakkaa'uu isa caalu. Ati qomoo filamaadha siin jedha Waaqayyo. Raadiyaal Ashiilaa Raadiyaas. Ati qomoo foomaadha siin jedha Yesuus.